Hai nagaa jirtu nagaan isiniifaa baay'ee Oromoo kee hundumti keessanuu baga nagaan aftaata isiniin jedhaati har'a waan tokko sirrakkisuuf dhufe obboleeyyin kee Oromoo namni Oromoo taatee viidiyoo kana daawwataa jirtu hundumti keessanuu YouTube kanarratti namni daawwataa jirtan share gochuudhaan waliin nagaa isiniin jedha obboleettiin koo kan garaa tokko keessaa bahee waliin dhaladhee jiru biyya Jordan keessa jirti biyya Jordan keessa urgabaddeeti guyyaan sadaffaa har'aadha akka fakkeenya nyaattoo godhatte jedhaniitiin guyyaa tokkicha nu dawwalan jechuudha sagalee nu godhanii manaa baatee baddee jirti hin argine soqaa jiram naamin jedhanii nu dawwalan jechuudha Oromoo please an isini alla namni takkittiin qabun jiru ijoollee araba keessa jirtan namoonni Jordanin keessa fira qabdan obboleeyyan qabdan isa irra share gochuudhaan biiroo Jordan yookiin ammoo biiroo Jordan dhaquudhaan yookiin ammoo mana hidhaa Jordan keessa jiru dhaquudhaan nu laala warra biiroo Jordanittis dawwalleen jennaan nu biran geenne nu finfinnee nu jedhan jechuudha nurratti taphatuu jiru guyyaa sadii arra bulee jira maatiin kiyya mootu boo'icha keessa jiran jechuudha sambuun isaanii dhukkubee jira please Oromoo please namni musliima taate rabbii jedhi rabbii tokkicha sodaadhuuti share godhi karaa barbaadan gurbii hunduma namoota beektu kamii irratti share gochuudhaan viidiyoo kana biraan nu gaasiniin jedha obboleeyyan kiyya please sagalee nu taati sagalee naa taasiniin jedha hunduma keessanii nu an boo'ellee nama rakkiseellee beeku garuu isa garaa tokko baheedha obboleetti xiyyaadha daamattiin kan isii oli suuraa isii asirratti argitan kanaadha please obboleeyyan kiyya urga deemte torbaan tokko geettee hin jirtu jechuudha torbaan tokko geettee waan hin jirreef baay'ee rakkina guddaa keessa jira maatiin kiyya cinqii guddaa keessa jirra jechuudha biirootti yoo dawwallee jenne biiroon ammootu hin dawwalla hin ammachaachana hin sonna hin argamtii maal nuun jedhan jechuudha please obboleeyyan kiyya warri Jordan keessa jirtan obboleetti tana naa dhaqqabaa nabsa isii jechuudha nabsa isii naa dhaqqabaati akka nu biratti deebitu sagalee naa ta'a please sagalee kana muruudhaan sagalee naa ta'a please Oromoo namni Oromoo taate namni waaqa qabdu namni rabbiin beektu namni rabbii tokkicha sodaatu please isa kana na gargaaraa isin jedha obboleeyyan kiyya mataa maatii kiyya maatiin maaziriin maraachutti jirti jechuudha maraachutti jirti sagalee isin dhageen fuula isin dhageen maatii isii fudhatte ta guyyaa san sagalee nuu qabee jedha haga maatii deebanii silkii nu jalaan kaasan online irra seenne eessa akka isin jirtu hin beeknu jechuudha yoo mana hidhaa Jordan keessa jiraatte sirriidha haa taatu biyyatti akka nu galtu please ijoollee Jordan keessa jiraniif share naa godha Oromoo obboleeyyan ko namni shan viidiyoo kana daawwataatu su sharing godhi hin darbi waaqa isin qabeeraan waaqaan rabbiin isin qabeera rabbii jedhaati share naa godhaati waliin naa gaya Oromoo ko torbaan lama geettee hin jirtu torbaan lama osoo nama afaan beeku taate sirriidha beekuu dandeetti mucayyoo afaan hin beektu hin duuteef hin jirti sillee hagammaa sa'aatii kanaatti ittiin dhageenye jechuudha obboleeyyan kiyya please rabbii jedha rabbii tokkichaa jedha karaa FB TikTok media qabdan kamii irratti share naa godhaati waliin naa gaya isinin jedha obboleeyyan kiyya please waaqa jedha waaqa sodaadhaati hundumti keessanuu namni obboleetti qabdu namni obboleessa qabdu namni biyya ormaa keessa jirtu mucayyoon tun afaan hin beektu afaan takkallee waan takka dubbattee illee hin beektu jechuudha please akka budaa yookiin ammoo fakkeenya akka nyaattoo godhattee manaa baatee jedhan manaa baate hin argine nuun jedhanii sagalee nuu kaan jechuudha please Oromoo please namni viidiyoo kana daawwataa jirtu hundumti keessanuu Oromoo yoo taate dirqama Oromoo share naa godhuudhaan nama Jordan keessa jiru bira naa geessa Oromoo Jordan keessa jirtan mucayyoo tana biiroo Jordan keessa jiru bira dhaqaatiiti isii bir mee biiroo Jordan akka dhaqanii nu ilaalan mana hidhaa Jordan keessa akka jirtu mee jirtu hin jirtu kan jedhan nu ilaalan suuraa isii akkuma asirratti argitan kana jechuudha Oromoo please sagalee naa ta'a sagalee kana muraati hundumti keessanuu miidiyaa qabdan kamii irraa nu naa geessa isin jedha Oromoo please waaqa tokkicha sodaadha nabse obboleettii kooti maaziriin koo maraachuuf maatiin koo maraachutti jiran maraachuu guyyaan sadaffaa adda jechuudha hagammaa sagalee isin dhageenye biiroon ammoo ammachaachana hin sodhaa hin argamti nu jedhu jechuudha hagammaan argine please Oromoo sagalee naa ta'a please sagalee naa ta'a please sagalee naa ta'a please share gochuudhaan waliin naa gaya FB media qabdan kamii irratti share gochuudhaan waliin naa gaya Oromoo please kanaan na gargaara namni na argachu namni mucayyoo kana argitaniiti jirtan yoo jir
namni tasa taatanii mucayyoo tana argitanii lakkoofsa bilbila as jalatti isin kenne kana nu dawwalaatiitti nu beeksisa WhatsApp Telegram karaa hundumaan jechuudha please Oromoo waaqa jedha rabbiin sodaadhaati share naa godha maatiin kiyya maraachuu jira anis maraachuutti hundumti keenya maraachuutti jira takkitti akka jaatti ilaallan nuti nu yala deemi hundumti keessanii share naa godhaati waliin nagaa isin jedha kanaaf iddoo nagaa naa tura isin jedha please TikTok irraanis video share godheeru jira Jamal Tube jechuudhaan achirraa illee share duwiti gochuudhaan waliin nagaya